Itoophiyaan qabeenya bishaanii guddaa qabaattus lammiileen biyyattii waggoota dheeraaf osoo fayyadamin turaniiru. Rakkoo kana hubachuun mootummaan qabeenya kanatti fayyadamuuf hojiitti galus dhiibbaa alaa fi hudhaalee adda addaan harkifateera. Korri torbaffaan fooramii dippiloomaasii bishaanii fi koominikeeshinii qopheessummaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fi Ministeera Bishaanii fi Inerjiin taa'ames rakkoo kana furuuf kan kaayeffate ta'utu himame. Ministeerri Bishaanii fi Inerjii Dr. Injiinar Haabtaamuu Ittafaa Itoophiyaan osoo qabeenya bishaanii hedduu qabdu madda bishaanii qabdutti sirnaan fayyadamuu dhabuurraa rakkoo bishaaniin wal qabatan hedduuf saaxilamaa jiraachuu himan. Fooramiin dippiloomaasii bishaanii fi koominikeeshinii kunis rakkoo kana hunda irraa furuuf kaayeffatee hundaa'es jedhan Ministeerri Bishaanii fi Inerjii Dr. Injiinar Haabtaamuu Ittafaa. Fayyoonni maansota bishaanii kan kana fakkaatu hundumtuu kan waa'ee bishaanii galcha kan jedhu qorannoo garaagaraa kanatti hojjetu kan paablishii godhu afaan Ingiliffaa Arabiffaatiin paablishii goonee akkaataa addunyaan beekutti waan raawwannuudha jechuudha. So kaayyoon isaa guddaan dhugaa Itoophiyaan qabdu. Itoophiyaan qabeenya ishee kana yoo misoomsite qofaa ishee tun taane biyyoota ollaaf illee eebba taatu. Biyya ollaalee fayyadamuu akka ta'uu danda'an kan agarsiisu hojii guddaa hojjechaa jirra jechuudha. Itoophiyaan qabeenya bishaanii karaa biyyoota ollaa ishee miinen itti fayyadamuu ejjennoo jedhu qabdi kan jedhan Dr. Haabtaamuun kana mirkaneessuuf hayyoota biyyoota garaagaraa wajjin hojjetamaa jiraachuu siman. Alliance for Guarding Canada kan jedhamu aktiivili involvitee jira. Yeroo dhiyoottis hojii hojjechuudhaaf qophaa'aa jiru akka kana fakkeessu kan raawwachuudhaaf jechuudha. Biyyoota akka Ugaandaa, biyya akka Sudaan Kibbaa, akka Keeniyaa, Somaaliyaa keessaas lammii Itoophiyaa kan hin taane baay'een isaanii hubatanii dubbii kana isaanii wajjinis waan jalqabni qabnaa jechuudha. Kanaaf biyya keessaa baaneetu regional level goonee dubbii bishaanii dubbii walii wajjin waloo itti fayyadamuuti. Nus mirga qabna warri gargar jallaa jalatti fayyadamuu akka isaan danda'an. Misooma Itoophiyaa raawwattu immoo nama kan biraa akka hin miine kan itti mirkaneeffannu afaan ogummaatiin kan addunyaatti beeksifnu jechuudha. Misoomni qabeenya bishaanii Itoophiyaan gaggeessaa jirtu walitti hidhamiinsa biyyoota ollaaf gahee guddaa qabaachuu siman. Annis oomishni kana kophaa keenya fayyadamaa hin jirru. Biyya ollaalee wal qabsiifneerra. Keeniyaa qabateera, Jibuutii qabateera, Sudaaniin qabateera, Sudaan Kibbaa wajjin waliigaltee uumneerra. In the long term Eertiraa wajjin qabna. Even Egyptiin dabalatee biyyoota akka Ugaandaa, Taanzaaniyaa wajjin maaster pilaanii guddaa isaa qabnaa jechuudha. Kun egaa naannoo sanatti decarbonization faalama qilleensaatiif kaarboon daayoksayidii manca'u biyya balleessu kan akka inni hambisu gumaacha guddaa qabaa jechuudha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa odeeffannoo sobaa hidha haaromsa guddichaan wal qabatee jiru hawaasa idil addunyaa hubachiisuuf yuunivarsiitichi gahee irraa eeggamu bahaa jiraachuu himan. Ethiopia need to create and strengthen more institution and a professional forum. Itoophiyaan faayidaa biyyoolessaa kabachiisuuf fooramii dhaabbilee fi ogummaa cimaa qabaachuu ishee barbaachisa. Kana yoo qabaanne dhugaa fi faayidaa biyya keenyaa karaa saayinsaawaa ta'een hawaasa idil addunyaa hubachiisuu dandeenya. Fooramiin dippiloomaasii bishaanii fi koominikeeshinii hundaa'e kunis gama kanaan gahee guddaa qaba. Nutis tumsa barbaachisu gochuuf qophiidha. Hayyoonni fooramicha irratti hirmaatanis faayidaa biyya keenyaa eegsisuuf cimnee hojjenna jedhan. Biyyoonni gajjallaa jiran yeroo adda addaa komee adda addaa kaasu. Komee sanas kan dhugaa ta'e kan soba ta'e saddaan baasuudhaan kan dhugaa ta'e dhugaadhaa kan soba ta'e immoo soba jedhanii addunyaa beeksisuun murteessaa waan ta'eef kanaaf jedhamee ogeessonni adda addaa pirezenteeshinii adda addaa yeroo ammaa kana gaggeessaa jiru. Kanaan duras gaggeessaa turanii gara fuulduraattis hojii kana saffisaadhaan itti deemuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. Bishaan abbaa ofuma isaanii an itti fayyadamaa turan utuu without considering Ethiopia's share kan ture ammallee Itoophiyaan maaliif ijaarti kan jedhuuf misinformii godhaa jiran international community misinformii godhaa jiranii paartinaroota keenyallee including paartinaroota keenyallee misinformii godhaa jiranii sana defendii gochuudhaa fi informationii sana akka sirrii ta'ee international community gahuu itti jiruu fi foorumii akkasii uumuun barbaachisaa waan ta'eef uumnee jirra.